Yoyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun OMN jaaf gurra keessan qophii siinqeeti. Qophii siinqee keessatti ga'een dubartiin takka akka biyyaatti akka hawaasaatti darbees akka addunyaatti qabdu maal akka fakkaatu kan keessatti daawwatamudha. Nutis gaa qophiilee kanarratti muuxannoo gaarii irraa argattu jennee namoota yaannu keessummoota dubartoota Oromoon qaban ciccimoo ta'an gaa qabannee dhiyaachuudhaan sagantaan keenya baratameera. Akkuma sana har'as gaa keessummaa tokko qaba. Profeesar Kuwee Kumsaa haadha manaa hayyuu Oromoo qabsaa'aa Oromoo obbo Leencoo Lataa qabadheen isiniif dhiyaadhe hanga xumuraan hordofaan affeerraa keenya. Ayyi Profeesar gaa affeerraa keenya kabajanii affeerraa OMN qophii siinqee hayyamamoo taatanii asitti argamu keessaniif guddoo galatoomaan jedha. Atis guddaa galatoomi siinqeen kan jedhamu qopheessitee asitti na waamuu keetiif na affeeruu keetiif OMN'nis baay'ee guddaa galateeffadhu ijarraa hafaa iddoodhuma kanatti biyyaan dhuurabbaa keessanii haadha keessanii keessatti dhuftanii stuudiyoo kana fakkaatu keessatti ispeesii akkasii nu uumuu keessaniif ijarraa hafaa guddadhaa jiraadhaa mul'adhaan isiniin jedha. Ameen leeljanna isinis umurii nu dheeradha. Ameen. Kuwee gabba kana gaan kara Oromiyaatti dhufte. Gabba gaan nu eeddanii. Akkam ture Oromiyaa keessa? Oromiyaa. Hammam turte? Gara baatii lama. Dhugaa. Gara baatii lama tureera. Ansi laafaa koo qabadhee dhokadhee seenee dhokadhee ba'uuf hin ture isin adamsitanii asitti na baaftanii. Galatoomaan jedha ta'e badaan jedha ta'een beeku garuu galatoomaa ammaaf. Egaa waanuma isin bira jiru qooddachuu barbaanneeti. Tole. Dhaloonni ammaatis immoo maqaadhaan seenaa keessan qofa beeka. As ba'anii wal barachuunis waan kalee ture walii gumaachuunis gaariidhuma. Dhugaadha. Waan ta'eefi haa ta'u mee namni hedduun kalee qabsoo keessa ture hayyoonnii fi namoonni isin beekan hedduun jiru. Dhaloonni ammaa garuu immoo baay'ee isin beekuu barbaada. Mee Kuween eenyu? Xiqqoo waa'ee Kuweedha. Kuween kun intala Oromoo tokko dur akkasitti dulloomeen dhalanne. Dullatti yeroo dhalanne yeroo ijoollummaadhaa kaaseen guddadhee dhaladhee lixa Oromiyaatti dhaladhee Dambidoollootti dhaladhee achumatti kutaa lammaffaa fixee achi as immoo Haayile Sillaasee yeroo sana bara Haayile Sillaaseeti umurii koona gaafatte garoochi waan ga'usitti fakkaata. Bara Haayile Sillaasee yuunivarsiitii sana dhufee achumaan amma dargiin fudhatee duulli wayii labsamuutti achumaan ture duula sana dideetiin ana qofa miti ijoolleen Oromoo hundi waraqaa facaafnee 6 kiiloo sana gibbii keessa tamsaafnee baanin deemnu jenne. Bara kam? Bara 74 dargiin fudhate gaa yeroo sanatti 74 dargiin fudhate yeroo sanatti dinnee baanee maaliif እድገት በህብረትና የእውቀትና የሥራ ዘመቻ ጀዳ ማኒ የሮሰና አፋን አማራ አዳ አማራ በርሲሱ በከኒ ከናንድሩ ተከገሄን በኒ ባዲያ ከሰስ ደምሲሱ ተምሳሱፍ ጀና ሰንንጎኑ ጀነ ድነ ዲማንዲ ገጋፈነ ሰነራ ሀፍኒጋ እና ዲማንዲ ሰነ ከሳ ተኮተኮ ጋፊኑ ተገጋፈነ የሮሰና ካፍኒ ከሳ አፋ መቃን ከኝስ ጋላ ቱረ ጋፈሰና Oromoon jedhamne maqaan keenya Oromoodha nuti kan ittiin of waamnu Oromoodha gaallaa kan nurraa haqaa lammata immoo afaan keenya afaan raadiyootiif afaan gaazexaa nuuf ta'u sana sadaf waan sadii afur lafti qotee bulaadhaaf deebi'u sana gaaffii akka sanaa gaggaafannee kana ta'uu baannaan dhandhee kanan tamsaafnu nuyi jennee deemne gaaffii namni tokko hin deebi'e. Utuu zamachaa sana naqamin so namni tokko galan deebi'anii dhaqanii anachumaan dhiisee hafee nan heerume ijoolleen horee nan hidhamee biyyaan ba'ee kana Kuween ila. Meegaa jireenya kee keessa yeroo dheeraa fi yeroo baay'ee qaqqaalii ta'an ciccimoo ta'an qabsoo keessatti akka dabarsiteen ka'a.
Kan amma naa himti kanaan alatti akkamitti qabsootti akka makamtee fi yeroon qabsoo sunis maal fakkaata ture? Ila uummata keenyatu haala uummati keenya keessa jiru ijuma keenyaan agarra. Nuti immoo irraa fagaannee middle class jedhamu sana ol guddataa jirra. Garuu qalbiin keenya aara galfachuu hin danda'u. Maqaa Oromoo qabanni sunis anis maqaa Oromootiin hin jira. Akka sanatti calmannee nuti ol guddataa sabi keenya dhiitamaa mirgisaa haqamaa mulqamaa jiraachuun qalbiidhuma keenyaaf nu teessisuu dide. Qabsaa'aadhuma duuna jennee dhumatti seenne nuyi gaafa sana. Sabuma Oromootiif jechuudha. Saba keenya. Isa kaan hin yaadne nuyi duraan yaadne student movement sochii barattootaa keessa jaleedha. Warra keessa mataarra jiran miti ijoolleedha san yeroo sana. Warra jala deemnee waan kan hundumaa sosochoosaa ture keessaa tokko high schoolidhaa jalqabee hamma yuunivarsiitiitti isa keessan sosocho'aa ture. Garuu kan Oromoo immoo kophaatti ifa bahee as bahee maqaa godhatee mataa godhatee as bahee gaafannas ba'umoo kanuma keenya ittuma dhangalaane jechuudha. Akkamii aannan itti nam'e jedhani akka sana ta'e akka sanatti itti makame ani. Qabsootti. Eeyyee. Akkam ture imallisaa? Imallisaa. Ila dubartiin achuma jirti. Akkuma dachii kanaati. Achuma jirti seedhuma irratti wantu hojjetamaa. Iseedhumatu hunda nyaachisaa, hunda jiraachisaa. Garuu nama qaaseedha hin jiru irruma deemuu irruma gaduma dhiituu malee dubartii waan akka sanaati qabsoo Oromoo keessatti. Waa hunda baattee, waa hunda dandeessee, hunda kunuunsitee, hunda dhaltee, hunda guddiftee nama qaaseedha hin jiru. So inni qabsoo guddaa ture anaaf maqaadhuma sana dha'uun miidhaan asxaa saba Oromoo keessa jira jechuu danda'uun suni qabsoo guddaa ture hin beekani. Oromoon miidhamaadha akkamitti deebisee nama gara biraa miidha. Soba hin miidha Oromoonis hin miidha gara biraa. Dubartii hin miidha yoo xiqqaate dubartii miidhamni gosa baay'eetu jira immoo Oromoo keessa. Sanuma maqaa dha'uu mataan isaa rakkina ture. Garuu anis akkuma kee akka keen bareedu yeroo sana malee an revolutionary ture malee yeroo sana gaazexeessituun ture. Maalirratti? Dura sagalee misiraachootiin hin jalqabe qophii warraaf maatii qophii aadaa waan akkasiin qopheessaa ture reediyoodhaan. Booda immoo bariisa mootummaan isa sana fudhatee bariisatti nu darbee achi keessaas fuula dubartii koolamii edit gochaan ture riippoorterummaas hojjechaan ture. Sana hunda keessatti qabsoo gitaas qabsoo asxaa jennan yeroo sana amma maal akka jedhamu beeku kan gender kan cunqursaa dubartii kuni sana lachuu wal biran deemsifataa tureen gaaffii dubartii keessatti kan aadaas kan hundumaa akka sana ture yeroo sana qabsoodhaan inni mataansa karaa hundumaan hin beekan amma hirmaannaa dubartootaa malee qabsoon bakka hin ga'u bilisummaan dubartootaa malee bilisummaan hin jiru jedhama afaan qofa yoo liidarshippii ilaalta eenyu faajjechaa jira kan garuu hojiidhaan hin mul'atu. Baay'ee rakkina guddaadha nami keenya sana hubachuunsaa baay'ee hin hubatu dafee. Hin jedhamas qabatamaanoo garuu maal fakkaata ga'een dubartiin qabsoo keessatti biyya ijaaruu keessatti qabdu hoo? Isuma sila haasofnu maaliif dubartiin kan dhiira deessu dubartiidha. Ijoolleen gaafa dhalattu jalqaba naashinaal koonsheesnes utuu biran gahin dura koonsheesnes maqaa jedhamu kan itti kennu eenyu abbaa bira taa'ee guddisaa abbaa harma hoosisee guddisaa harma haadha seetii wajjiniin barataa deemti dhiirris dubartiinis sana kan kennuuf dubartiidha. Naashinaal koonsheesnes naashinaalizim yeroo jedhamu dhiirri dhuunfatee harkaa fudhata malee. Jaalala biyyaa sabboonummaa sana hunda kan jalqabe bu'uura isaa lafa buusee irratti ijaaree asiin ga'u dubartiidha. Garuu gatiin kennamuuf kreditiin kennamuuf dubartiidha. Adeemsa keessatti sana fakkaata. Mee imala qabsoo yeroo san taasisaa turtan keessatti waggaa 10 ol mana hidhaa keessa akka turtan hin dubbatama. Mee yeroon sun akkam ture? Mana hidhaa keessas turtii ture sana akkamitti ibsitu?
Mana hidhaati. Kanati dirqamaan dhattee keessa dhaabbattu, keessa jiraattu, fedhii keetiin hin dhanne. Garuu immoo dukkanaa siqiqiisaa baay'ata, cinqiisaa baay'ata. Sana hunda keessatti garuu maalummaa keessana. Maalummaa kootiifan hidhame kan jedhamu. Maaliif sababii hin qaban? Hin hanne, hin ajjeefne, nama lolle. Maalummaa koo oromummaa kootiin na hidhan miti. Ani immoo isee qabee gadi hin dhiisu. Yoo iseedhaaf na hidhan ta'e na ajjeesullee ittiinan du'a qabadheen du'a jetteetu cichitee xiiqeffattee isee qabattee du'uu barbaadda. Amma fakkeenyaaf achi keessatti mana barumsaa jira. Mana barumsaan barsiifna. Isaan qabannee waraqaan tokkoon seenaa babarreessina. Wanta barreessu hundi afaan kootiin barreessuu kootiif hin hidhame jedheen amanaan. Maalummaa kootiif hin hidhame jedhee achi keessattis taa'ee gaafan du'uu qofan dhaaba barreessu jedheetan barreessa. Halkan mana hidhaa warra lubbuu ajjeesee dhufes yakka goggogaa warra hojjetee warra hattuu warra maaloo waan jal'aa jedhama. Waan jal'aa sana kan godhan daa wajjin kan nuti wal keessa hidhamnu. Isaan wajjiniin isaanis barsiisaa irraas barataa isaan waa wajjiniin. አንቺ ልጅ ምን ጊዜ ነው የምትተኚው ጀዱ አንደኛውን ስሞት አንድ ላይ ተኛለሁ yoom maraftaati naan jedhu chuma san barreesse utuma see barreessuun du'a kan jedhu jira xiiqiisi qaba. Hojiilee keessan achi keessa barreessitaniiti ittiin deebinaa waan baay'ees barreessaa akka turtan dhaga'een jira. Garuu akkamitti qabamtan yeroo sanii? Hidhamuu jetta? Hidhamuu haallis immoo warraaqsi yeroo isaan tures. Namoonni mana hidhaa keessattis achitti argattan namoonni waliin hidhamtan haalli sun maal fakkaata ture? Qabsoo kaleetis keessatti arguun hin danda'ama waan yaaduu fi warraaqsi yeroo isaan tures mul'ata achi keessatti waan yaaduu fi gaaffii kanas gaafa. Yeroo sana dammaqiinsa akka har'aa miti. Dammaqiinsa Oromoo akka har'aa miti. Ala yeroo baanu namni keessattuu eega namoonni keenya qaqqabamuu jalqabani namni nu baqata. Oromoon nu baqata. Yoo karaa ani deemaa dhufe akkanan dubbifneef karaa cehaniitu gamasitti darbaniitu akkanan dubbifneef maaliif yoo nu dubbisan dubbiin nutti wal sodaachuu wal qofa miti. Yoo anuma sin jaalladha yoon karaattisti dhufe sin dubbisa si dubbisuun barbaada garuu yoon si dubbise waan narra gahu jira isa baqan yoo dargin qabeena hidheewu yoo waan tokko na godhe yoo na ajjeesse nami du'e jira nama beektaadhaaf kan du'e jira yeroo sana. So yeroo sana dammaqiinsi akka har'aa miti. Har'a nami bar waltumsaa har'a nami walii dirmataa bar wal birmateet wal tumsaa wal gaafataa walitti deemee wal dubbisaa waan fedhe godhe gaafa sanan turre sun nu baqata ture nami. So haalli hidhamu sanumarra amma garbi abbaan manaa koo badee ture. Abboleen tolata. Inni yeroo sana badee ture yeroo inni manaa bahee bakka gahuun beeku ani. Goolii diimaa ture. Goolii diimaa sana keessa reeffa ganama hoggaa manaa bahu hamma oofisa waajjira koo gahutti reeffa meeqan argaa deema. Akkasumatti reeffa bakkee keessatti ajjeeseen karaarra firfirsaa deema darge. Adabaaf akka namni isaan ilaale adaba godhatuuf. Anama bakka gahuun beeku hin ajjeesan kan jedhu reeffa hin argin hin barbaadin hin jiru reeffa barbaade reeffa isaas hin argadhuun ture ani yeroo sana. Amma waggaa hunguunne tun waggaa hunguutin immoo inni mucayyoo keenya see dhumaa hin argine ijoollee lama qabna. Ijoollee lamaanitti nagaadhaamee deeme see sadaffaa ulfa guutuudhaan ji'a 9 yeroo inni deemu hin argine. Dursa isaantu qabame moo inuma badanii dhabadda? Dura hidhamaa hiikamaa ture amma tokkoof. Isa booda inni ofiisaatiin deeme nagaan madhaame. Nuti ijoolletti lafatti ilaalaa jecha akkam boonye garagaleef bahee sokkenne. Manaa ba'uusaa hin beeka. Bakka ga'uusaa hin beeku. Galma sana ga'uusaa hin beeku. Gidduu kanatti yeroon isaa yeroo baay'ee hamaa ture.
mana keenya hundumaa sakatta'anii kornisii kana saanjaadhaan tatarsaasanii paamfileetii barbaadu. Shugguxii barbaadu maal barbaadu yeroo hamaa sana keessa kan inni manaa bahe garuu bakka ga'uu isaa waan hin beekneef karaatti qabama balbaluma duratti qabame haa ta'u achitti hiiqee haa qabamu utuu biyyaa bahuu haa qabamu biyyaa immoo haa bahuu walii isaan beeku ani yeroo sana cinqiin lubbuun hareedana geesseetan eega reeffa kana karaarra jiru hundumaa kan saatii jedhee reeffa barbaada yeroo kaan maal nutti taasa'anii reeffa hunda barkaraa irratti hin gatanii hamma tokko maal jedhama CuQ5 jedhamu sana CuQ5 waan jedhamu jira see puulii wayii maaninni bishaan wayii gandaatti naqanii achi keessatti gad darbu achumatti baqanii lafeen hin jiru foon hin jiru achumatti baqanii dhumu dissolve godhu jiraatti jenna bakka reeffa isaa eegan dhabe qabameera taanaan jiraadhumatti baqsanii bishaan ta'e jechuudha hin jiru lammatan argu jechuudha jecha utuma sana jennu anayyuu darabeen naga'e dhufanii anaanis mucayyoo see xiqqoo naan hoosisan ture iseedhuma utuun eegani deeme kan dhalatte jechuudha isee maqaasees goolii jenneeni goolii sana keessaa waan dhalatteef goolii sana nu yaadachiisti goolii jenneeni jedheeni iseen dhalatte isee utuun hoosisuu anaafis dhufanii. Ana qofa miti yeroo sana crackdown guddaa ture Oromoota xiqqoosee warri nu fuulduraa deddeeman miti warra akka Baaruu warra akka Garbichaa warri hundi isaanii deddeemaniiru warra xiqqoosee isaanirra dardaraatu deebisee qaawwaa jiru sana qaawwaa abaa'oon dhiisee biraa deeme sana guutuudhaaf magaalaa keessa hin jiru jechuudha magaalaan isaan qabsoo hidhataatti deemaniiru qabsoo hidhataa warra deeme sana qaawwaa isaan dhiisan sana guutuudhaaf warri dardaraa walitti mataa walitti qabu caasaa haaraa ijaaruu jalqabanii turanii yeroo sana keessa caasaan nu duraa nyaatame dargiin nu duraa argatte nama sana hundumaa walitti sassaabanii hidhan sana keessa ni dhabe malee qofaa koo ni dhabne nama gara 200 magaalaa Finfinnee qofa keessa gara nama 200 ija warra waa hojjenna jedhanii sochii xiqqoosee qaawwaa isaan dhiisan deeman sana guutuudhaaf iddoo isaanii buune hojjechuudhaaf warra tattaafan walitti qabee hidhaatti nu naqee yeroo sana kanan eessa faatti dhamtantu maakalaawii hunda keenya naqee dargi tsafat beet waan jedhan waajjira dargiinis jira hamma baay'ee sodaatu warra akka obbo Zagayyaas fa'aa abbaa biyyaa abbaa Joobir Ibsaa Guutamaa Abbaa Biyyoo Galataa Nagarii Fayyisaa Bishatuu Latuu warra jedhaman kun baay'ee kooridha jedhanii isaan sodaatan waan ta'eef isaan fuudhanii manuma dargiitti geessan dargi tsafat beet obbo Mokonnin Galaanuu rakkasi baay'eedha isaan egaa maqaa dha'uun gaarii miti maaliif keessaa sirraa hafa isaan achi geessanii nuun immoo maakalaawwitti nu geessanii dubartiidhaaf iddoon qaban achi so warri dubartii nama shaniin yeroo sana Finfinneedhaa kan qabame Addis Ayitolasaati Addis Aalem Gannatiiti Naamaat Isaati Dammaqach Baqqalaati ana nuyin immoo maakalaawwitti nu geessanii mirmaraa maanni qorama jedhama qorannoo riisarchiidha waan isaan beeknu mirmaraa masaanii jennu nu hin qabnu sana afaan keenya usan hin qabu mirmaraa dhumaa fuudhanii nu geessu dargi tsafat beetitti nu geessu galgala immoo deebisanii achi bullaa ganama achi dhannee qoramaa oollaa warri tumamaa oolaa warri gaaffii deebisuu qabu deebisaa oolaa kastiin ture yeroo sanitti maatiin keessanis baay'ee faca'ee ilmaan keessanis namni biraa akka guddises kan hin dhaga'aa ture wanti isinirra ga'e sun dhiibbaan inni maatiis hawaasarras qabu ture maal fakkaata akkuma san immoo dubartoonni meeqa akkuma kiyya kana miidhaan akkanaa isaan dhaqqabeera jettanii yaaddu yeroo sanitti baay'ee malee nuyi bar copha galaana keessaa copha tokkoon kan nurra ga'e inni galaanni guddaan sun sabuma keenya guutuurra ga'aa jira dubartii meeqatittiin dhama'aa rakkataa dararamaa ture garuu yeroo sana nuyi ijoollee xixiqqoo
finne biyya lafaa kanatti in guddifanna jenneeti inni injiniiriidha an gaazexeessituudha ijoollee keenya akka gaariitti guddifanna jennee dhuma dhufnee miti yeroo sana finne ijoollee kana guddifachuudhumaaf hin taane inni bahee nama meeqatu bahee immoo isa qofa miti kan ajjeefame iyyuu immoo meeqarra ijoollee fidanii utuun guddisin addunyaa kanatti fidanii utuun guddisin kan du'an meeqaatama jira ani immoo taraa koo yeroo irraa hidhamu ijoolleen kophaatti hafte ijoollee keenya qofa miti gaargitee biyya keenya namoonni yeroo baadiyyaadhaa dhufnee namni tokko keessaa baratee dhufee hojii argate warra kaan immoo baadiyyaadhaas fiddee obbolaa kee ilmaan obbolaa ilmaana maanni eessummanii maal dhufanis bira taa'anii baratu isaaniif immoo xiqqoo hiree achi hiiksita jedhama silaa sana hundumatu kollaapsi sirkatti guyyaa sirratti dhaama ijoollee keetiifuu ta'uu dadhabda extended family dhiifte kan keetiifuu ta'uu dadhabda amma immoo gaarummaansaa namni immoo ankoo jedhee sii fudhatus jira dirqamni irra hin jiru garuu ankooti jedhanii kan fudhatan jiru hin fudhanna jedhanii ijoollee ishee tokko abalu fudhataa ishee tokko abalu fudhataa ishee tokko abalu fudhataa jedhanii fidanii maakalaawii sanatti natti man wadhee boo'icha keessaa fuudhan maaloo na duraa gargar hin baasina agabu'aa taa'an waan nyaatanis haa dhaban akaayillee haa dhaban garuu abbaas dhabanii haadhas dhabanii wallis hin dhabanii please bakkuma tokkotti naa fudhadhaa jedhaanii jedheetan boo'ichi gadi dhaammadha booda obboleettiin egaa deddeemaa turan haati koo abbaan koos bira sin dhaqu turanii obbolaan koos as jiru isaan bira sin dhaqu turanii dhumarratti obboleettiin abbaa manaa kooti Ruut Lataa jedhamti isheen dhuftee hunduma isaanii fudhattee sadanuu fudhattee haa beela'an haa dhiisan wal haa qabaatan jettee fudhattee jimmatti galtee jimmatti guddatan iddoo tokkotti guddatan so waliin dhabne nu dhaban malee waliin dhabne ammallee gaarii jiru walii wajjin nun beekani nutis hin beekna garuu baay'eedha dubartoonni akka sanatti kan jiran kan tumsanii immoo dhufanii ijoollee sana guddisanis amma durillee ijoollummaa kootti abbaan koos gawaan qabsoo Oromoo jechuu bifa tokko jechuu dandeessa amantii alaa dhufeen hidhamuu ortodoksiin baay'ee ari'ata ture waldaan ortodoksii maxxee markabatti fe'amee amantii dhufe kan keessa markabatti fe'amee isa dhufe kana fudhadhaa badaa jedhaniitu ari'u mana sagadaa isaa dhaqanii irratti gubu amantoota hidhaatti guuranii abbaan koo warra nama ajjeese wajjin sansalataan harkaaf miila hidhamee gabaa keessatti tumamaa kash gochaa sansalataan deemu turan gabaa akka sheem akka qaanessanii lammata nama akka sana godhan yeroo isaan akka sana godhan namni immoo dirree amantii isaaniitti deebi'a so hidhaa bahaa turan dubartoonni maal godhe yeroo sana ijoollee isaanii maatii isaanii qabatanii maatii warra hidhame immoo jala deeman utuu ani jiru maatiin keen beeloftu jedhanii dhaqanii tassaabanii guddisaa turan maatii warra hidhamu har'as jira suni amma yeroon keenyas ture garri baay'een of hin beeknu haa baqatan malee hammi immoo dhaqanii akka kana sassaabanii community isaanii hawaasa isaanii jabeessanii maatii isaanii jabeessanii amantii isaanii jabeessanii ofitti amantii isaanii sabboonummaa isaanii jabeessanii jiraatan baay'eedha dubartoonni lakkaa'amanii dhumanii jiru isaaniin maqaan dhoofnu garuu har'a isaaniin maqaan dhoofnu har'as taanaan namoonni keessattuu har'a baay'ee walii birmataname walii birmatu wal tumsu ijoollee walii gaafatu baay'ee gaariidha garuu yeroo sana baay'ee nama baay'ee yartuu ture amma baay'inaan biyya wal gaheera baay'ee na gammachiisa sana dhagaa. Meeqa mana hidhaa keessattis waan baay'ee hojjechaa turte keessattuu gama barreeffamaatiin hawaasaaf seenaadhaas akka ta'u gumaacha baay'ee gootee jedhama maal faa ture wanti barreessitu? Seenaadhuma keenya keessattuu seenaa dubartii keessattuu waan oromummaa walaloodhuma fa'ee waan baay'ee miti walaloodhuma fa'ee novel barruulee novels asoosama adda addaa xiqqoo guddaa garri caalusaa jireenya dubartii jireenya mana hidhaa jireenya saba Oromoo waan akkasii ilaallatu ture
waggaatti man tokko gadi baasan ture. Obboleettii koo tokkotu waggaatti dhuftee na ilaalte Harargeedhaa barsiiftee yeroo sana dammee jedhamti. Waggaatti gaafa namni dhufee nun gaafatu siin jedheera miti namni baay'ee dhufee nun gaafatu darbee kan dhufu maatii akka isa rabbitti fuudhe. Iseen garuu waggaatti si'a tokko numa dhufti Harargeedhaa dhufti galamsoodhaa barsiifti turte. Dhufti isee fudhattee dugda isee keessa keettee baafti. Anis lubbuu koo laayinirra kaa'eetan barreessa iseenis lubbuu isee dabarsiteetu baattee dhoksitee naa baafti turte wala sana keessa waggaatti nama baa ture gadis biyyaas gadi baa ture waan akkasiiti waan afaan Oromoo muuxata jedhama tokko afaan fakkeenyaaf muuxata bofa akkas mukarra akkas kaa'een bofa akkasitti maree gogaan isaas irratti hafaa inni muuxateechi keessaan kan gadi bawwa'imu. Maal agarsiisa maal ibsuu barbaaddan? Lama waa'ee faajjii walaabuu kana fa'a isa ormi nutti kenne isa maal jedhe sana muuxannee keessaa baana qulloofnee gama keenya ofitti deebina of taana kan jedhu sana muuxannee keessaa baana muuxata jedhe waan akka walaloodha walaloo adda addaati garuu waan akka faajjii walaabuu sanas achi keessatti hin barreessa kan keenya tadeebinu of haa taanu kan jedhu sana dubbiin. Egaa kophaatti si gaafachuuf ture waa'ee faajjii walaabuu yeroo baay'ee deddeebistee hin kaasta faajjiin walaabuu maalimi? Faajjii walaabuu kan Oromoo duriiti ka alaabaa Oromoo duriiti bar kan falaasummi isaa gadi fagoo kan aadaa Oromoo durii amantiillee dhaqee kan tuqu kan Oromoo durii kan maalummaa Oromoo durii agarsiisu bar isa faajjii walaabuu isa sana jalqaba yeroo sagalee misiraachooti gaazexeessituu ture rabbi nafsee isaa hamaaru jennaan obbo Dhinsaa Leebbisaa Abbaa Joobir jedhaman nama karaa jibaat maccaa kanan isaan baay'ee beekumsa manan jedhamne beekumsa gadi fagoodha qabu waa'ee aadaa Oromoo durii kana otoo irraan fudhatanii biraa darbani fudhatanii darbannu dura ani garuu wantatti faajjii walaabuu sana gaafan ijoollee ture amma gaafanii dhamu'an ijoollee 3 da'eeraa waggaa koo 24ffaa mana hidhaattiin ayyaaneffadhe waggaa 20ffaa keessattuu hin jiru 20 akkas keessattuu hin jiruuti kanan sana dhaggeeffadhe qalbii kootti hidhadhe bakka it is so deep it is so powerful baay'ee mee falaasamichi maal ibsaa maal irrattis bu'uureeffatee kan safuudha bu'uurrisaa safuu Oromoo durii safuu wanni dhalatee lafarra jiru kan lubbuu qabus kan lubbuu hin qabnes urjoota lafa biqiltuu sa'a nama hundisaa kan ittiin wal madaalee wal qixxummaadhaan wal madaaluudhaan jiraatu jechuudha safuun sun inna it's so holistic jechuun guutuu jireenya nama tokkos akka nama tokkootti saba tokkos akka saba tokkootti guutummaa isaa siyaasa ekonomii hawaasummaa waan kana hunduma amantii kana hundumaa walitti qabee kan madaalaan jiraachisu asxaa dhiiraa dubartii waan wal qixxummaadhaan qabu amma safuu jechuun hariiroo uumaaf uumama gidduu namaaf horii gidduu namaaf bineensa gidduu namaaf biqiltuu gidduu namaaf nama gidduu dhiiraaf dubartii gidduu sana hunda wal qixxummaadhaan qabee madaalarra kaa'e akkasatti kan jiraachisu jechuudha. Garuu safuun yeroo hundumaa wal qixxummaan jiru caccabaa oola miti isa cabu sana safuun yeroo cabu immoo seerattiin deebisu immoo qaba. Madaala sana agarsiisa faajjii walaabuu madaala sana wanti hundi wal faana malee kophaa keessaa luqqistee tokkoon deemuu hin dandeessu. Tokkoon yoo deemte balaa guddaa qaba gaagaa guddaa jira. Isa himas argite gurraacha diimaa adii sana walii wajjin adeemsisuu baannaan balaa jira balaa qaba. Mee falaasamni faajjii walaabuu kun tokkummaadhaan walitti hidhatanii ni qabu. Mee akkam? Tokkummaadhumaan wanti isaan mala tokkummaaf addummaadha. Tokkummaa saba tokkummaa nama tokko akka nama tokkootti tokkummaa kee guutummaa kee adii ilkaan yeroo ibidda boba'ee dhaame daaraan adiidha. Nama du'ee darbe ekiraan adiidha.
adiin sun waan darbe sana agarsiisa. Wanti darbe sun immoo fireemii jireenya keetiiti. Bu'uura jireenya keetiiti. Isa darbe qofa miti isa egerees agarsiisa. Maaliif inni isa darbe irratti lama yoo lafeen kun jiraachuu baannaan nama miti. Foonii dhiigaa naman jedhamu sun. Dhaabbatee deemuu danda'u. Fireemii sana kan sii kennu adii sana aadaa keeti, duudhaa keeti, kan amantiisa bara durii sana hunda akka nama tokkotti guutuu kanatti taatu adii sanas har ammoo adiin sun isa darbe agarsiisa jenne saayikiliidhaan ammoo agarsiisa. Inni darbe isa dhufus akkuma waggaan dhufee darbu, akkuma gadaan dhufee darbu, akkuma guyyaan dhihee bari'u saayikilii sana agarsiisa. So yoo isa qabaatte malee ati nama mitiyyuu bu'uurayyuu. Diimaan immoo amma agarsiisa jireenya amma isa amma dhiigi dhangala'aa jiru qabsoosa amma hidhataana ta'udha. Ibidda aduu keessaa gadi nutti roobu lafa keessaa kan ol ba'u dhiiga lafa lolaatti qabsoo sana agarsiisa. Qabsoo har'a foon diimaadha, dhiigi diimaadha, dhiigi dhandhakee keessa shororsu diimaadha sana agarsiisa. Amma yeroo ammaa dhiiga kee malee namaati, lafee kee malee namaa. Gurraachatti immoo dhufnu gurraachi immoo gurraacha hafuura sana agarsiisa. Gurraachi waaqa jedhama garaa waaqaasa jennuuni. Lafee kee irratti foonnaa ijaaramu hafuura sana qabdu taanaan ati reeffa lafarra deemu jechuudha. Lubbuu hafuura hin qabdu hiikaan qabu jireenyi kee hiikaan qabu. Hiikaa sana yoo hiikaa kan kee qabaachuu baatte hiikaa namaatiif meeshaa taata. Galma namaatiif hojjetta jechuudha. Galma kee hiikaa jireenya keetii kan sii kennu hafuura sana gurraacha sana jechuudha. Sana guutuu kan si taasisu nama guutuu. Saba tokkos akkuma sana saba guutuu kan taasisu sana hunda wal faana fudhate duwwaadha. Diimaa sana keessatti hidhamnee hafne nuyi. Qabsoosa siyaasaa, qabsoosa ikonoomii, qabsoosa hawaasummaa, qabsoosa asxaa maalutu jennu achi keessatti hidhamnee hafne isa kaan lamaan irraanfanne. Sana irraanfannaan immoo banneeyyuu hin jirru jireenya hin qabnu nuyi. Sabni safuu dhabee safuu hir'isi maal dhaba? Guutummaa kana dhaba, guutamuu kana dhaba. Tokko jalaa cabnaan safuun sun cabe jechuudha. Tokko keessaa luqqa'ee baanaan amma diimina sana keessatti yoo hidhamnee hafne adiiniif gurraachi nu duraa hafe jechuudha. Duudhaa keenya dhabne, aadaa keenya dhabne jechuudha. Miningi jireenya keenya, hiikaa jireenya keenya dhabne jechuudha. Sana jechuun safuun cabe jechuudha. Safuu cabe sana deebisuuf immoo Oromoon seera qaba. Keessattuu dubartiin. Siinqeen suni sana deebisa beektaa. Ittiin iyyachuun sun seera cabe, safuu cabe deebisuudhaaf iyyatti. Itis siyaasasi, qabsoo siyaasaati, qabsoo hawaasummaati, qabsoo mirgaati. Mirga sanaa ittiin eeggatti safuu ittiin deebifti dubartiin jechuudha. Safuu cabe. Akka gaariitti naaf ibsitanii Profeesar Guddoo Galatooma. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan hordofaa jirtan OMN Qophii Siinqeeti. Qophii Siinqee keenya kanaan keessummaan keenya har'a Profeesar Kuwee Kumsaa haadha manaa hayyuu Oromoo qabsaa Oromoo obbo Leencoo Lataati. Isaa waliin gaatursiin taasifnee kutaan tokkoffaa isaa kana fakkaata. Egaa haalli yeroo nu heeyyameen mariilee birootiin deebinee kutaa lammaffaadhaan kan walitti deebinu ta'a. Qophii kana hordofuu keessaniif isinis guddoo galatooma. Qophii kana qopheessuudhaan ana Shamsee Anashuu, kaameraadhaan Yo'eel Bal'inaa, daayirekti gochuudhaan Naasir Aadamii. Ka isinis qophii birootiin deebinee walitti deebinaa horaa bulaa deebana.